Akkam jirtu kun ardaa gaazexeessitootaati torbaniin yeroo kana simbira dhaqqaba har'as dhimma tokko qabannee istuudiyootti argamnee jirra. Dhimmi nuti har'a irratti mari'annu Itoophiyaa fi hambaalee jennee mari'achuu barbaanne. Itoophiyaa keessa hambaalee akkamiitu jiru? Hambaaleen qabnu sun immoo gurguramanii madda galii nuuf ta'aniiru. Hambaalee qabna jennutti immoo irratti waliif galleerra. Saba sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa gidduutti dhimmoota silaatii waliif nu galchuu qaban garuu madda adda addummaa yoo ta'an argaati kan jiru. Hambaan bakka tokkotti kabajamee bakka tokkotti ammoo yoonni gatii dhabu argaati kan ture. Silaa garuu akka biyyaatti walitti finnee itti fayyadamneeti biyyoonni gama kanaan duroomanii madda galii hedduu taasifatan nu booda ka'an yookaan akka biyyaatti Itoophiyaa duuba ka'uun jechuudha. Irraa madda galii taasifatan jiru garuu faallaa kanaan Itoophiyaan wantoonni akkasii gurguramanii madda galii ta'uu hin dandeenye. Sun maaliifi jennee yaadota gaggabaaboo kaasna. Yeroo dhiyoo asammoo keessumaatii waggoota 2-3 darbanitti hambaalee biyya kana tokko nu taasisuu danda'an jedhaman yookaan immoo mootummoonni dhufaa darbaan biyya kanaallee kan isaanitti dhimma ba'an hojiin haaressuu irra deebiin miidhagsuudhaan madda galii taasisuu bakka hawwata turistootaa taasisuu bal'inaan hojjetamaati kan inni jiru. Kun hiikoo akkamiiti kan inni qabu? Keessumaa akka biyyaatti seenessa waloo akka qabaannu taasisuu keessatti shoora akkamii qabaa jenneeti ni kaasnaa. Muuxannoon idila addunyaas keessumaatii hambaa qaban kunuunsuun biyyoota akkamiitu milkaa'anii jechuun ni mari'anna. Ani Sanyii Taaddasaati Leensaa Baqqalaa Abdiisaa Fufaa waliin ta'uudhaan dhimma kanarratti mari'anna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya kabajaati walitti deebina. Deebinee daawwattoota keenya guddaa galatoomaan isiniin jedha yeroo keessaniif. Galatoomeetis. Baga nagaan dhuftanii waliin jennamu akkam? Ani ka yaa tokkoon wal bira oollas miti. Dhugaadha. Wal galateeffatanii ma eegalu wayya jedhee. Amma immoo ardaa keenya jechuudha ardaan kun. Hambaa waan jedhu irraa kaanuu jedheen. Hambaa jechi jedhu kun keessumaati Oromoo biratti ka guddaadha kan inni qabu. Dhugaadha. Waan hambaa kaa'atte irraallee waliin jedhan. Waan ol kaawwatte. Waan hambaa qabdaa. Waan bulfatte qabdaa jechuudha waan. Guyyaa rakkinaaf waan ol kaa'atan. Hiika akkasiiti kan inni qabu Oromootti irratti waan kana mari'an. Itoophiyaaf hambaa walitti finnee haa ilaallume hambaa yookaan hambaa yoo jennu waa hedduudha. Sababni isaa wantoota seenaan wal qabatu, aadaan wal qabatu, eenyummaa jiruuf jireenya hawaasaan wal qabatu. Isa qabeenyaa sana dhiisne jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan keessumaa wanti hambaa jedhu kuni keessumaa dhimmoota loosiin wal qabatu bara waggaa miliyoona 3.2 duubatti deebi'uudhaan waggaa hanga kana booda yeroo sanarraa kaaseeti Itoophiyaan yaadamma yookaan immoo ilaalcha hambaa jedhuun maqaan ishee walitti hidhamee ka'uu kan dhufe hanga amma yeroo ammaa kana dhaabbilee akka UNESCO fa'aarratti bakkeewwan hawwata turizimii yookaan immoo hambaa ta'uu danda'an akka 13-14 ta'an galmeessifachuutti kan isheen geesse yeroo sanarraati kan isheen jalqabdee jechuudha. Yeroo qarooma Aksuum fa'aarraa ka'ee jechuudha. Itoophiyaaf hambaa kan jedhu irraa haa eegallu jedheen Leensa. Dhimmi arra kaafnellee dhimma hambaaf Itoophiyaa. Itoophiyaan biyya hambaa isheetiif kabaja kennitudha yeroo jennu yookaan immoo seenaa gurguddaa qabdudha gaafa jennu seenaa ishee sana kan mul'isu hambaa isheeti. Seenaa tokko kan himattu kan kaleessaaf kanarraa kan dhufu walitti hiitee gaafa dhalootatti himtu hambaa qaba yookaan immoo waan ol keewwatte wayii qabda jechuudha. Kanaaf hambaaleen Itoophiyaa keessa jiran hanga barbaadamu beekamtii argataniiru, hanga barbaadamu beeksifamaniiru yoo jenne hanga barbaadamu hin beeksifamne ormatti himachuu miti ufuma keenyaayyuu beekna kan jedhu ani quban qabu. Dhiyeenya asitti dhugaadhumatti Itoophiyaa keessatti hambaaleen Itoophiyaan qabdu addunyaan beekamtii kenneefi yeroo ammaa galmee UNESCO galmee addunyaa irratti galmaa'u kan jalqaban umurii yeroo gabaabaa keessatti sanuu kan murtaawan kan naannoo tokko qofachuu jechuudha kan beekamtii argatanii galmaallee turan jechuudha. Kanaaf dhiyeenya asitti garuu dhimmi hambaa dhimma dhaloota itti fufsiisuuti. Dhimmi seenaa ofii beekuuti. Kan seenaa isaa hin beekne immoo borii isaa hin beeku waan ta'eef Itoophiyaa keessatti hambaa kaleessaa, hambaa abbootii anaafatillee nutillee jechuudha hambaa ol keewwanna jechuudha boriif. Wanti nuti har'a hojjennu kun dhaloota boriitiif hambaa ta'ee darbuu qaba. Kanaaf namni hambaa kaleessaa hin kunuunsine hambaa kaleessaa boriif hin keenye ofiillee seenaa isaan kabajuu seenaa isaas hin beeku seenaa hin qabu jechuu dandeenya. Kanaaf biyyoota guddatan keessatti hambaa isaanii ol keewwachuun isaanii guddina isaanii arraatii fi bu'uura guddaa ta'eera. Itoophiyaa fi hambaan kun hidhata guddaa qabu yoo jennu gama garagaraan ibsuun ni danda'ama. Maal Itoophiyaa dhumtu kan isheen hambaa jette kun ija addunyaatiin istaandardii addunyaan kaawwatteen wanti tokko hambaadha jedhamee yoo
kiraateriyaa barbaachisu ol ta'e malee kiraateriyaa barbaachisu gad wanta ta'u tokko hin argattu. Fakkeenyaaf kaaba biyya kanaa keessaati manneen amantaa naannoo Laalibalaa jiran kaasuu dandeenya. Dirree ishee kanaa Huseen naannoo Oromiyaa kaasuu dandeenya. Yoo kiraateriyaa jedhamu ol ta'an malee isaa gadi hin ta'ani. Soo kanaaf Itoophiyaan biyya hidhata hambaa waliin hariiroo jabaa qabdudha jennee kan kaasuu kanaaf abdiin wanti itti dabaltoo jira. Dhugaa amma wanti waa'ee Itoophiyaa yeroo kaasnu hambaadhumaa yaadatamti. Ancient Cushitic Empire jedhamu kanarraa kaasee haalumti jiruuf jireenyaa haalli qaroominaa haalumti magaalota hundeessuu yoo kaaste hambaalee hedduutu jiru. Amma fakkeenyaaf sirnumti gadaa yoo fudhatte amma UNESCOtti galmaa'eera. Hambaadha. Akkaataa itti sirna gadaa isaa gaggeeffatee jiruuf jireenya isaa gaggeeffatee diinagdee achi keessatti siyaasa achi keessatti mirga namaa kan dubartootaa kan daa'immanii akkaataan sun sirni gadaa sun wali sirni bulchiinsaa durii jalqabee uummata Oromoo keessa ture sun hambaadha. Otuu mirga namaa dimokiraasiin irraa Ameerikaadhaa irraa dimokiraasii gaarii sirriitti eksersaayis godhaa kan jirtu jennee yaadnu kun otoo isheen jalqabiin dura sirna gadaa isaa kanaan mirga namaa hunda achi keessatti kabajuudhaan dimokiraasii fi keessumaa immoo diinagdee fi akkaataa inni wal keessa hundumaa hammate sun sirni gadaa UNESCOtti galmaa'eera. Kun hambaadha jechuudha Oromoof. Yoomiyyuu kan irraa baratamu qorannoof qo'annoo irratti gaggeeffamu. Kan biraa akkuma ati kaastee dhimmi Jogol kaasuu dandeessa Harar Jogol Gimbii jennu kun Faasiladas kaasuu dandeessa Laalibalaa kaasuu dandeessa Aksuumiin kaasuu dandeessa Masaraa Abbaa Jifaa kunneen akkuma ammas xiyyaa kaasuu dandeessa Koonsoo dhaqxee kaasuu dandeessa argeeta warra uummata Koonsoo sana keessa xiyyaa inni jennu sun wantoonni akkasii kuni hambaalee biyyattiin kun qabdu qabeenya guddaadha jechuudha. Malkaa kun ture iddoo argama dhala namaatti Luusii Afar keessa iddoo nama uummata keessumaa waggaa miliyoona 3 dura argama dhala namaa ta'ee addunyaan bakka inni irraa argame biyya kana jedhee inni yaadu keessa Luusii biyya kana jechuudha. Otoo addunyaa Awurooppaan waan tokko iyyuu hin beekiin argamni isaa lafeen asitti argame Luusii kan jedhamtu as biyya kana keessa. Kuni maaloo agarsiisa? Biyyattiin gaanfa Afrikaa irra iddoon jirru kun Itoophiyaan addunyaa kanaaf iyyuu bakka argama isaaniiti hambaadha jechuudha. Itoophiyaa gaafa jedhan wantoota kana amma dhagaa tokkorraati akkaataa kamiin Aksum akkamitti akka hojjetamu miila laameesi waan ajaa'ibaati kun dhagaa tokko otoo waan tokko itti bilookeettiin warraan kaka'amiin dhagaa tokkicharraa lafa keessaa bocamee akkasitti ba'uun addunyaa biyya kamiyyuu dhaqxe kun hin jiru. Kanaafidha kan inni Itaaliirraa illee deebi'ee akkasitti qabsoomee yeroo sana. Kanaaf gaafa waa'ee Itoophiyaa fi hambaa kaasnu Itoophiyaan umti mataan ishee hambaadha jechuudha. Inni kun irratti hojjetameera. Hambaa addunyaati. Hambaa addunyaati nuti. Hambaa argama dhala namaati nuti. Bakkeewwan misooman aadaan keenya haalli jiruuf jireenya keenya haalli waliin jireenya keenya keessumaa amma sirna gadaa isinii kaase kun ajaa'ibadha. Dinqisiifatamuu qabu. Kanaaf Asmeroom Laggasee dhaqee Boorana keessa ciisee afaan isaanii baree namni afaan Booranaa afaan Oromoo hin beekne sabni isaa bakka biraa ta'e afaan biraa dubbatu Eertiraarra dhaqee Boorana keessa afaan isaanii baree waan isa ajaa'ibsiisu isa harkise waa'ee sirna gadaa kan inni qorateef isa booda moggaafame maqaama Oromoo moggaasanii akka Dooktor Lookoo fayyadamu kan isaafis gada wantoota akkasii kuni hambaadha jechuudha sirna gadaa. Karrayyuun qabatee jira, Gujiin qabatee jira, Tuulamni qabatee jira, Maccisammatti sirriitti cimsee jira. Sirni gadaa keenya amma irreechatti deemaa jira. Masqalli mataansaa. Darbee ayyaanni cuuphaa yookaan immoo akkaataa itti nuti ayyaana xinqatee cuuphaa kabajnu kun ajaa'iba. Festivaaliin sun sirni isaa namni dhufee daawwata. Kun hambaadha. Biyya biraa otoo addunyaa kana irra deemte wanta akkasii kan hambaa kanaan argattu. Namni baay'inaan akkasitti bahee gaafa irreecha. Gaafa cuuphaa, gaafa masqalaa sirnoonni akkasitti gaggeeffaman taasifaman sun hambaadha jechuudha. Nuuf miidhagina keenya. Itoophiyaa fi hambaan hidhatni isaan qabanii waggaadhaan yoo qoodne yookaan sadarkaa qarooma yeroo sanaatiin wal bira qabne yeroo Cushitic Empire amma akka abdii isaan jedhee ergasii immoo wantoonni qarooma saba yookaan saboota biyya kana keessa jiraatanii agarsiisan waa hedduutu jiru. Isaan lakkoofnee hin fixnu garuu amma rakkoon keenya eessaree akka erga akkas ta'ee waan jedhu sana akka kaasnu barbaade. Egaa hanga kana qabna ta'ee rakkoon keenya eessa? Ani waan tokko kaasee isinis yaada akkanatti laattan barbaada. Waliif kabajuu waan jedhu sana biraa rakkoon keenya jedheen yaada.
akka biyyaatti biyya taanee erga hundeeffamneeti yookaan Itoophiyaan kun kaartaa amma qabdu kan erga qabaatteeti saboonni sablammoonni biyya kana keessa jiraatan waa hedduudhaan wal danda'anii waliin jiraataa turaniiti. Garuu wantoota akkasitti waliif kabajuu irratti rakkootu ture. Waa'een sirna gadaa yoo ka'u namni iji isaa diimatu hin turre yookaan bakkeen seenaa Sheekanaa Huseen jedhamu Baalee keessa jira yookaan bakki daawwatamuu danda'u masaraa Kumsaa Morodaa waggaa hanga kanaa lakkoofsisee godina Wallagga Bahaa Naqamtee jira yooti jettee dubbattu Jimmaa waan akkasii jira jettee yooti dubbattu iji diimataa ture namoota baay'ee sunumti kanumti ta'e qofti haa dubbatu kan jedhu sanatu waliif kabajuu sanaa jedhee ani akka sababa tokkotti kanaa fi kan gurgurachuu dadhabnee fi jedheen ani kanneen yaadota kanneenitti maaliif erga akkas ta'e Itoophiyaan maa bu'aa buufachuu dadhabde hambaa qabdurraa biyyittiin hambaadha taananii waan jedhu akka kaasnuuf. Dhugaadhuma akkuma jette waliif kabajuu qofayyuu miti kan ofii adda baasanii beekuu dadhabuu kiyya jedhanii fudhachuu dadhabuu irratti rakkoo guddaan akka ture dhiyeenyaasitti dhimma kanarratti ishuu biyyaa yookaan immoo dhimma biyyaatii irratti mari'atamaa jira. Kunis maali dhimma seenessaati. Seenessaan biyya kaaftaa seenessaan biyya kuffistaa. Seenessaan najajuu dandeessaa seenessuma wii tokko uumtee immoo ittiin na tuffachuu dandeessa jechuudha. Biyya kana keessattis wanti hojjetamaa ture seenessa waloo akka hawaasni biyya kanaa hin qabaanne seenessa qeenxeetiin yeroo hundumaa duddubatti akka inni harkifatu dhimma keenyaa utuu hin taane dhimma kootii qofa kiyya caalaa qofaanitu biyyi kun haga ammaatti dhukkubsachaa turte. Amma jalqaba dhukkuba kanarratti walii galuudha. Dhukkubsanneerra. Dhukkuba maalii? Dhukkuba kiyya jechuu malee dhukkuba keenya jechuu irraati fayyuu qabna. Dhukkuba keenya jedhu akka qabaannuuf yookaan immoo fayyuudhaa fi dhimma keenyaatti dhufuudhaa fi kootii kanarraa adda ba'uu qabnaadha wanti guddaan. Akkuma amma sanyiin kaasaa ture dhimma sirna gadaa yeroo sirni gadaa sirna addunyaan ittiin Itoophiyaanota beekuu qabdudha jedhamee yeroo UNESCO irratti galmaa'u namoonni ilaalcha adda addaa calaqqisiisaa turaniiru. Warra kamisaan warra seenessa qeenxee qabatanii deeman jechuu dandeenya. Gaaffii tokko hin qabu. Sirna kana addunyaan beekamtii kenneefii jira. Sirna beekamtii guddaa qabu. Sirna hammayyawaadha. Dimokiraasii addunyaatiif illee bu'uura sirni kun jedhee addunyaan beekamtii gaafa kennuuf lakkii mitii kan jedhu jira. Suma bira taa'ee jechuudha. Addunyaan ergatti walii galee booda. Akkuma kana seenessa akkamiitu jira? Seenessa kan koo qofatu caala jedhutu jira. Inni tokko immoo kun kan kiyya miti jedhutu immoo jira. Amma kan barbaadamaa jiru isa kiyya miti jedhus isa kan koo qofa jedhus walitti fiddee iddoo tokkotti wanti isin qabdan kun waloodhaan waliin qabdu. Silumayyuu waloodhaan biyya kana ijaarree. Ijaarsa Aksuum keessatti harki Itoophiyaanota hundaa keessa jira. Hambaa gootummaa Aduwaa keessa Itoophiyaanota hundatu keessa jira. Lafee Itoophiyaanota hundatu achitti caccabee dhiiga isaaniitti dhangala'ee iddoo sanatti gatii guddaatu kaffalame. Kan eenyuyyuu kana baluuti jechuu hin dandeenyu kan waloo keenyaati kan jedhutu seenessa kanatu akka mo'atuuf hojjetamaa jira. Nuti illee amma dhimmi irratti guyyaa irraa mari'achuudhaaf iddoo kana teenyeef waloodhaan akka itti walii galluuf hambaaleen keenya kun qooda akkamii qabaachuu qabu. Hambaan dhumte ofiisaatii seenessa mataasaa baadhatee deema. Seenessa kan ittiin lafa qabsiistu keessaa inni jalqabaa seenaadha. Oduu durii himuudhaanii jechamoota adda addaati, sirboota adda addaati, aartiidha, muuziqaadha. Darbe immoo kunoo hambaa akkanaati. Hambaa tokko gaafa ilaaltu achi keessatti maal ilaalta? Wanti kiyya jedhu achi keessatti ilaalta moo kanuma baluu qofa jettee dhiista kan jedhutu adda ba'uu qaba. Kanaaf gidduu kana sadarkaa biyyaatti kan biyyi ittiin boonuu dandeessu dhimma masaraa mootummaa biyyaalessaa kaasuu dandeenya. Masaraan biyyaalessaa Itoophiyaan qabdu akka mana dagatamee tokkotti taa'aa ture kanaan dura. Masaraa kana mootiin gonfoo yookaan immoo Zawdaawii Aggazaaz kan jennu jechuudha. Atsee Haile Sillaaseen bara mootummaa isaanii waggaa 25ffaa kabajachuudhaaf jedhaniitu masaraa mootummaa kana ijaaranii xumursiisan bara 1948tti. Masaraa sana yeroo isaan eebbisiisan sadarkaa addunyaatti Itoophiyaan maalirraa akka isheen turte sadarkaa cimina, sadarkaa dandeettii, sadarkaa ga'umsaa, sadarkaa teknooloojii biyya kanaa achi keessatti ilaaluu dandeessa seenessa jechuudha. Itoophiyaan eessa geessee turte ijaarsa masaraatiin. Masaraa akkasii ijaarree turre nuti. Lammiileen Itoophiyaa, mootonni Itoophiyaa darban masaraa kana fakkaatu ijaaranii turani.
akka dhaloonni arraa jedhu wal si gaafachiisa masaraan kun. Eessa ture masaraan kun? Bara sirna dargii dagatamee sadarkaa cufamuu jechuu dandeessa. Maaliif tajaajila isaaf malu kennaan turre waan ta'eef. Erga mootummaan Adwaawii gara aangootti dhufees muuxannoo isaatti qabna beekna gaazexeessummaadhaan yeroo hojjennu pirezidaantiin biyyaa achitti keessummoota adda addaa simatu turan. Masaraa sana sakatta'iinsa olaanaadhaan seentaa kutaa murtaa'e qofa seentaa pirezidaantonni yookaan immoo keessummoonni biyyoota adda addaarraa dhufan embasii Itoophiyaarraa qabaniif yeroo ambaasaaddaroota ergatan ambaasaaddaroonni isaanii dhufanii pirezidaantii biyya kanaatiin gaafa simataman masaraa sanatti dhaqanii waraqaa isaanii yookaan immoo xalayaa biyyoota isaaniirraa fudhatanii dhufan pirezidaantii biyyattiitiif yeroo kennan pirootokooliidhaan oduuwwan akkasii achitti hojjechuudhaaf yeroo seennu masaraa baay'ee nama ajaa'ibu garuu yoo natti minaan jette kutaa 3-4 qofa malee hin beeknu iddoon seenamu sun iddoo murtaa'aadha jechuudha. Kanaaf masaraan akka kana bareedu kun cufamee mataa ture awwaaraan golgame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya waan isaan jedhan seenaa hojjechuun waan biraadha. Seenaa qabnurraa awwaara haxaa'uun immoo isa biraati. Itoophiyaa keessatti illee hojii guddaan kan irratti hojjetamaa jiru dhiyeenyaa asitti keessumaa erga riiformiin sadarkaa biyyaatti geggeeffame erga jijjiiramni sadarkaa biyyaatti dhufe booddee wanti hojjetamaa jiru seenaadhuma kaleessa hojjenne irraa awwaara kaasu seenaa Adwaa kaleessa ittumaan hin dubbanna yookaan immoo dhaloonni barnootuma irratti yoo barateen fa'aa malee seenaan keenya sun gadi ba'ee mul'atee hin beeku. Finfinnee irratti har'a garuu iddoo yaadannoo injifannoo Adwaa sadarkaa addunyaan ittiin beekuu dandeessuun kana jennee argisiifachuu dandeenyuun ijaaramee mul'ateera. Maaliif rakkoon madda kana rakkoon namti walii kabajuu dhabu ni jedhu sun tosirreetti haasa'amee yaada. Maaliif biyya waliin qabna waliin jiraanne irraa biyya tokko keessa jira. Biyya adda addaan qabu. Garuu aadaan adda addaa qabaachuun hambaa adda addaa qabaachuun sun hambaan kaaba jiru hambaa warra kibba jiruuf qixuma laalamuu qaba. Qabeenya biyyaati. Qabeenya keenya guddina keenya nuu ta'a waan ta'eef. Sirni gadaa maali yoo sirni amma maaliif sirni gadaa jibbamaa jettee yoo yaadde seenessa qeenxee isadha tokko isa kabiramumaa inni sirna mootiitu sanyiidhaan abbaarraa ilmatti darbaa ture bulchiinsi sirna gadaa keessa garuu kana argitu paartii shantu jira waggaa 8 wal bulchu inni waggaa 8 kee bulchiteenaan akkuma bulchiinsa Ameerikaa kana hin baata fixatteenaan seerri biyya sanaa siin eeyyamu isaan waggaa 50 60 dhibba bulchuu barbaraniiru yoo ofii isaanii bulchan tasa odulloomaniyyuu mucaa kootti darbaa siin jedha isa kanaaf sirni gadaa jibbama sirni gadaa waliin gaa ammaani waggaa 8 gadaa koo keessaa yoon bulche keenyaa malee kootii hin qabu waliini waloodha kanaafidha kan isaan jibban kanaaf jibbamuun qabuudha jaalatamuu qaba irraayyuu baratamuu qaba gara sirna kanarraa gara ammayyeessinee haadummaa isaa ta'uun dhiisin biyyi kun otoo kanaan gaggeeffamte wal dhabdeen wal hunkuruun wal ajjeesuun wal jibbuun hin jiru hammataadha waan ta'e isa kanatu madda rakkoo kanaatu kan koo qofaa seenessa qeenxee inni san fedhii koo qofaa maatii koo qofaa ana qofaa waaqarraan dhufe inni jedhu suni dogoggora hafuudha qaba. Kanaaf Faasiladaasis Aksuumis sirni gadaas wantoonni hambaadha jennee qabnu kun Oromiyaa keessa kibbas kaabas kan jiru kan walooti kan keenya gara kamitti jiraachuu qabna haaromsinee amma awwaara ukkeerraa kaasne suma duraan qabnu addunyaan ittiin nu beektu kana gara turizimiitti gara turistoota harkisuutti madda galii sharafa alaa argachuutti fiduu danda'uutu nurra jira. Waan daangaa Itoophiyaa nama jedhamtu kana keessatti ta'e kamuu Itoophiyaatti maqaa waamama. Maaliif qarooma jiruunis hiyyummaa jiruunis fakkeenyaaf yoo yeroo waa'ee beelaa sana haasa'an wallootu beela'ee hin jennu. Itoophiyaatu beela'ee jedhan yeroo beelaa bara Haile Sillaasee sana jechuudha. Naannoo sana specifically maqaan dhufne boodarra Itoophiyaatti beela mudatee naannoon wallootti akkasitu ta'ee jedhaniiti odumsaa yeroo sanaayyoo Itoophiyaa irraati kenne. Kanaaf waan qabnu waliin qabna waan dhabnes waliin dhabne akkasitti yaaduu danda'utu irra jira akka saba biyya kanaatti. So kanaaf amma maaltu hojjetamaa jira kan jedhu kaleen isaan ammarraa kaasne waa lamaan tokko itti daballee haa kaasu. Hojiin kunuunsuusaa kuni implication akkamii qaba yookaan hiikoo akkamii qaba kan jedhu haa kaasu. Masaraa dagatame sana kutaa lamaan sadan qofaatu beekama kan leensaan amma jette sun kutaa 6-7tu beekama ta'e Itoophiyaan maal fayyadamti turte sana taasisuu dhiisee isheetiin immoo maal dhabdee amma hoo garamitti deemaati jirra kan jedhu akka mari'annuuf jedheen keessumaati jijjiiramaan booda wantoota xiyyeeffannoo argataman yookaan immoo akka sektaraatti xiyyeeffannoo argatan keessaa damee turizimiiti. Damee turizimii yookaan immoo damee dinagdee isa shanaffaa ta'ee
itti dabalameeti hojii bal'aan irratti hojjetamaa jira. Kan lafaa ka'anii hojjetaman jiru, kan haareffaman jiru. Kanneen lafaa ka'anii hojjetaman iddoo isaanii kaasuu dandeenya naannoo kibba Itoophiyaatti waan hojjetaman kanneen akka cabaraa curcuraa kaasuu dandeenya. Bakka turistiin gahee daawwachuu danda'u seenaa garuu qabu. Tootaalii hojiin tokkoyyuu kan ittiin hojjetamne kan lafaa ka'anii hojjetaman. Kanneen akka gorgoraaf ammoo kaasuu dandeenya. Achuma turan isaaniinis wantoonni haareffamanii miidhagfamaniiti irratti hojjetamaa jira. Naannoo Oromiyaa keessatti naannoo Soofumaritti wanti hojjetamaa jiru hin beeknu. Sun hundumtuu kan isaan dhaqan biyyaaf waan coban qabuufidha. So xiyyeeffannoo argachuun isaanii hiikoo maalii qaba? San taasisuu dhiisuudha keenyaan immoo maal dhabnee waan jedhu sasumaan itti daballee akka kaasnuuf jedhee leensa. Dhugaadha. Dhimma masaraa biyyaalessaa kana dhaxxanii ilaaluudhaaf carraa hin argattu jedhee nabdadha. Ani waan dhaqee daawwadheefan baay'eedhuma na ajaa'ibe. Dhalataa biyya kanaa ta'ee lammii Itoophiyaa ta'ee masaraa sana dhaqee ilaalee yoo deebi'e abbootii isaa akaakilee isaa kaleessaa kan hin galateeffanneen jiru dhugaama dubbachuudhaaf kiyya jettee waan ati dinqisiifattu masaraa ajaa'ibaati. Masaraan kun bal'inni isaa lafni qabatee jirullee lafa hektaaraa bal'inaa hektaara 27 irratti qubatee jira. Lafa bal'aa amma kanaaf Finfinnee keessatti hanga har'aa nama jalaa dhokatee taa'ee ture. Waan achi keessa jiru qofa miti. Bal'ina lafa kanaa ilaali. Mukkeen achi keessa jiran ilaali. Mukkeen achi keessa jiran waan nasi ajaa'ibu umurii dhedheeraa kan qabanidha. Tuqamanii hin beekan, muramanii hin beekan. Kanaaf akka malee dagaaganii akka malee dhedheeratanii jiru. Aluma isaarraa yeroo seentu jechuudha. Karruma isaarraa. Karrumti isaa yookaan immoo dallaadhumti isaallee seenaa mataa isaatii qaba. Seenaatti irratti katabamee jira. Kan dhaloonni irraa dubbisuu danda'u. Bobbocni dhagaa kararraa seentu mataasaa yeroo baay'ee leenca bocamee yuunivarsiitii Finfinnee as yoo ilaaltan karrumarraati. Leencatu kan kararra taa'u. Kana jechuun seenaa gootummaa kaleessaa Itoophiyaa keessatti leenci beekamaan leenca anfaarroonsaa gurraacha naannoo Oromiyaa irraa gara giddu galeessaatti dhufee yeroo sana mootiin Haile Sillaasee masaraa isaanii keessatti kunuunsaa turan akka ta'e faallee achi keessatti dhaxxanii argitu jechuudha masaraa sana keessatti. Kanaaf Haile Sillaaseen yeroo sanatti mootiin Haile Sillaasee barnootaaf beekamtii guddaa waan kennaniif yookaan immoo bakka guddaa waan kennaniif mana jireenyaa sana yuunivarsiitii Finfinnee gallakkisaniitu gara sanatti ce'anii masaraa sana ijaarratanii. Kanaaf masaraan sun sirnoota darbe sana keessatti maaltu akka ture? Itoophiyaan gama dippiloomaasiitiin hammam jabduu akka turte? Konkolaattonni achi keessa jiran konkolaattonni pirootokoolii yookaan immoo miidhagina adda addaatiif sirnoota adda addaatti irratti mootichi ittiin uummatatti gadi ba'an kan ittiin keessummoonni simatamaa turan. Konkolaataan iddoo sana jiru konkolaataa hammayyaawaa kenna adda addaatiin biyyoota adda addaatiif mootii sanaaf kennamaa turan yookaan Itoophiyaa gara Itoophiyaa dhufaa turan masaraa sana keessatti argitu jechuudha. Kanaaf masaraan sun agarsiiftuu seenaa keenya kaleessaati jechuu dandeenya. Seenaa keenya kaleessaa kan dhaloota har'aatiif baatee asiin ga'e jechuu dandeenya. Kanaaf masaraa kana keessatti wanta hambaaleen achi keessa jiran sun har'oo sadarkaa maaliirra jiru yoo jette kaleessa dagatamanii jiru har'a immoo yaadatamanii bifa isaaniif malutti miidhagfamanii iddoon addaa isaaniif qophaa'ee konkolaattonni sun istoorii keessaa gadi guuramanii haxaawwamanii miidhagina achi keessa jiru kennaa adda addaa kennaan gumaacha adda addaa kennamaa ture sun yeroo sanatti iddoo sana keessaa gadi ba'ee jijjiiramaan booda yookaan immoo ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dhimmoota tuurizimiitti xiyyeeffannoo waan kennamuu qaba jedhaniif hojiin kun hojjetamee masaraan kun akka inni gadi ba'ee mul'atu taasifamee yeroo darbe eebbifameera. Dhiyeenyattis hawaasa Itoophiyaa maraaf gadi ba'ee akka inni daawwannaadhaaf oolu abdii qabna. Akkas ta'a gara fuulduraatti kan jedhu qaba. Waan yaadadhe beektaa waa'ee dhimma masaraa kanaa gaafa kaastu hawaasni naannoo masaraa kanaa magaalaa Finfinnee keessa jiru jiraatu keessummaa ture waggaa dheeraaf. Dhimmi namarratti xiyyeeffatame hojiin namarratti xiyyeeffatame namaaf bu'aa qabu nama fayyadu hin hojjetamne jechuudha. Hawaasni kun dhiitamaa ture moggaatti dhiibamaa ture yaadatamaan ture. Keessummaadha jechuudha masaraa kanaaf. Waggaa dheeraa waggaa 100 oolu faana jiraate masaraan kun maal akka fakkaatu hin beeku akka nama biyya masaraan kun dhaqee Awurooppaa jiru yookaan Ameerikaa jiru. Har'a garuu nama dhuunfaaf faayidaa nama dhuunfaaf gocha otoo hin taane amma achi keessa kan ture pirezidaantii bakka jireenya pirezidaantotaati miti bakka haa ta'u kabaja qabu isaanis teessumoota qofa timatu yookaan dippiloomaatota ambaasaadaroota biyya alaatii muudamanii dhufan keessatti simatu. Sagantaa irbaataafaa gaafa Kanuma waggaa dheeraaf kan ture. Uummanni naannoo kana jiraatu garuu
karaa balbala sanaa qofa yoo darbee fagootti argirraan kan hafe waa'ee masaraa kana hin beeku keessummaadha jechuudha. Har'a maaltu ta'ee jettee yoo yaadde isaan pirezidaantii biyya kana bulchaniif iddoo biraatti kaa'ame maaliif uummata kanaaf banaan goonu? Maaf daa'ima isaa dhufee qabatee dhaqee itti bashannanaan daawwatu? Waggaa 60 oliif cufamee taa'e bara. 1948 kan inni baname ijaarame. Kana jechuun waggaa 60 oliif cufamee taa'e masaraan kun. Tajaajila tun kenne. Mootiin Haile Sillaasee waggaa 25ffaa isaanii aangootti erga ba'anii muudamanii waggaa 25ffaa isaanii wayita kabajatan masaraan kun waliin eebbifame baname yookaan immoo hojjetamee xumurame jechuudha. Waggaa 7 kan inni hojjetan. Amma kana namni dhalataan yookaan immoo jiraataan magaalaa Finfinnee keessa jiru waa'ee masaraa kana keessa maaltu jira hin beeku. Alaaluma marga isaa fi muka isaa olaalaan kana. Har'a garuu maaltu ta'e gaafa jettu hojii ajaa'ibaadha kun. Kun itti cimee akka itti fufuufidha kan kaasu. Hojiin namooma irratti xiyyeeffatan. Hojiin hawaasa giddu galeessa godhatee hojjetamaa jira gaafa jedhamu kun agarsiisu tokkodha. Har'a tireejirii warri jedhamu warri qabeenyi gurguddaan masaraa kana keessa ture warqee achi keessa ture fa'aa ministeera muummee yeroo kaasan beektu. Achi fuudhanii baankii biyyaalessaa keessa kan ta'a. Akkasumatti ta'a. Kun qabeenya guddaadha. Kennaawwan adda addaa mootota biyya bakkeetii yommuu dhufan biyya kanaaf kennamu jira. Mootichaaf kan kennamaa ture. Inni hin beekamu. Konkolaataan ammatti jettu kun namni dhaqee qabeenya dur ture masaraa kana keessa ture haalli ijaarsa isaa haalli kutaawwan achi keessa jiran qabeenya achi keessa jiru gaafa daawwattu ankootii biyya kootii aantummaan biyya kee jaalalli biyya kee caalaa sitti dhaga'amaa deema. Kan masaraa kana hojjete ogeessitoon biyya kanaa yoo baay'ate alaatii gorsaadhaan dhufuu danda'u. Kan hojjetu dizaayineroota irraa jalqabee yookaan ogeessota irraa jalqabee namootuma dhalataa biyya kanaati. Kuni isa dur guddaa turre qabeenya guddaa qabna jennee waa'ee Faasilidaas Laallibalaa waa'ee Aksuum kaasnee haasofnu sana nu agarsiisa jechuudha. Ammaani carraa masaraa Abbaa Jifaar masaraa Kumsaa Morodaa daawwachuu argadheera. Yeroo miidiyaadhaan deemu mana hidhaa Liji Iyyaasuu gaara mul'ataatti argamu. Haile Sillaaseetu ijaarsi Sayyaafu keessa waan ajaa'ibaatiin akka ijaarsa kan inni kunuunsa dhabuurraan kan ka'e kan dhugumaa jaldeessoo Wallagga Bahaa Limmuu Galiilaatti kan argamu hin diigame. Kunuunsa dhabuudhaan masaraa baay'ee seena qabudha. Masaraa akka amma biyyoolessaatti kunuunfamee haaromfamee amma mootummaa Faransaay galateeffamuu qabu. Isaan kan yeroo gara miliyoona 12 olii itti ba'ame kan hojjetame deeggarsa mootummaa Faransaay masaraan biyyoolessaa kun. Ministeera muummee yeroo adda addaatti argitanii ittoo ta'e basaqaatti waan inni hojjetame warra UA wajjin ta'uudhaan bakki baay'ee hawwataa ta'e argite Beenuunaan waan ajaa'ibaa lafa gaaf tokko keessa buluun si jibbisiisu sitti hin tolle har'a si harkisaa jechuudha Beenuunaan. Maaliif waan ho'uuf iddoo sana namni keessa jiraachuu bishaan saayyuun jaallatamu. Har'a garuu waan kaleessa jibbamu akka jaallannu nu taasisaa jira. Maaliif waan bareedaatti ijaarran. Awwaarata irraa ka'e jechuudha. Laftichi sun duraan achuma ture basaqaan achuma ture bishaanichi. Kanaaf Abbaa Jifaaris masaraa Abbaa Jifaar Kumsaa Morodaa mana Liji Iyyaasuu sana seenaa qabu waan ta'eef sirriitti jalqabameera dheeyyaadha kan masaraa Abbaa Jifaar haaromsisaa garuu harkifataa jira. Kun yoo hojjetame akka masaraa biyyoolessaa kanatti madda galii turizimii nuu ta'a. Turistoota nu harkisaa. Jijjiiramaan booda wanti wal nu hin haalchifne wantoonni akkasii xiyyeeffannoo argataati kan isaan jiranii. Galmi isaanii immoo maayinni seenessa waloo ijaaruudha. Kan kootii dhiisnee kan waloo keenyaati. Kan waliin qabnuudha. Kan waliin qabnu kan waliin qabnaa kan annee waliin dhabnee jennee Faasilidaas yoo jennu qarooma biyya kanaa ta'uu isaa hubannee masaraa Kumsaa Morodaa yoo jennu qarooma biyya kanaa ta'uu isaa hubannee yookaan immoo mootonni biyya kana bishaa turan biyya kana eessaan ga'uuf deemaa turanii kan jedhu isarratti walii galuudhaaf waan dura rakkisu natti hin fakkaatu. Galmi isaas isa kana waan ta'eef. Kanaaf xiyyeeffannoo barbaadu kan hafanis kan jedhu sana waan tokkodha innis. Sababni isaa mee akkuma naannoo Oromiyaatti fi gaaffii Oromoo haa ilaallu. Gaaffiin Oromoo fi Oromiyaa keessa jiru wantoonni seenaaf duudhaan wal qabatan seenaan koo duudhaan koo na jalaa hacuucameera kan jedhu ni kaasa Oromoon nutis hawaasa sana keessaa baane waan ta'eef jechuudha. Sun immoo maaliin ibsama? Warra amma jennee naannoo Oromiyaa keessa jiran dirree ishee kana ibseen kunuunsuudhaan ibsama. Beeksisuudhaan ibsama. Masaraa Kumsaa Morodaa haaromsitee bakka oolmaa dargaggoo, bakka bashannanaa, bakka seenaan irraa baratamu taasistee galma Abbaa Jifaariin kan dhugumaa jaldeessoo kan amma abdii isaan kaase. Kan hafanis qoratamaniiti gara hawaasa kanaatti siquu danda'utu isaan irra jira. Wantoonni amma Finfinnee keessatti eegalaman
misooma kooridarii hordofee kaasuun ni danda'ama. Yeroo Finfinneetti misoomni kooridarii eegalame wanti ka'aa ture maayin Finfinnee seenaa ishee diiguu fi kan jedhutu inumaa garuu misoomni kooridarii seenaa dhokate dagatame deebiseeti ifatti baase. Sanas kaasuu ni dandeenya. Sababni isaa manneen amantaa jedhamanii yeroo tokko nama wayitu keessa jiraate jedhame akka seenaatti kan nutti himamaa ture. Egaa Finfinnee keessa istaandardii hambaatiif inni wal nu gaafachiisa. Garuu erga jedhamuun hin oolle garuu misoomni kooridarii kun kan inni fide inuma hambaalee kanneeniif beekamtii kenne waan ta'eef wanta kanarratti yaadota kakkaasne yeroon keenyas deemaa waan jiruuf. Dhugaadha. Misoomni kooridarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru dhugaa dubbachuuf seenaan kaleessaa Finfinnee keessatti dalagame dhalataadhumti Finfinnee keessa jiru beekaa hanga jedhutti kan nama wal nama gaafachiisu ta'ee mul'ateera. Maaliif seeraa alummaan akka malee babal'ifachuun akka malee seeraa alaa lafa daldalaaf malus mana jireenyaaf malus ijaarrachuun seenaa kaleessaa akka inni golgaa ture argine misooma kooriidariitiin. Misoomni kooriidarii maal godhe seenaa mimmiidhagoo dhodhokatanii duuba dhokatanii turan seeraa alummaadhaan golgamee ture fuulatti gadi baase. Finfinnee keessatti daandiiwwan misoomni kooriidarii tuqe mara irratti yoo ilaalte iddoo kana seenaa akkasiitu ture gamoo akkasiitu ture. Manni kun mana eenyuuti jennee akka wal gaafannuuf addatti wanti seenaa qabu keessaa adda ba'ee akka mul'atu taasifamee jira Finfinnee keessatti. Naannoo Birbirsa Gooroo yookaan immoo Piyaassaatti hojiin kunuunsa hambaatiif godhame namootuma kaleessa seenaa diigaa jiru, seenaa balleessaa jiru, Finfinnee kaleessaa akka isheen hin mul'anne barbaadaa jiru kan jedhamu sana Finfinnee ishee bara 1940 keessa 50 keessa 60 turte sana akka isheen dhaloota irraatti baate mul'atu taasisaa jira. Dhaloonni har'aa immoo seenaa sana baruu barbaada. Akka abbootii keenya kaleessaa yookaan immoo akka keenya ta'uu dhiisuu mala dhaloonni dhufaa jiru kun dhaloota waan hunda gaaffiidhaan deebii argachuu barbaadudha. Nuti eenyu eessaa dhufne garam deemaa jirra jette daa'imuma mana keessaa qabnurraa kaanee beekuu dandeenya waa baay'eesaa. Seenaa isaanii kaleessaa beekuu barbaadu. Seenaa sana akkati tuttuqxee yookaan immoo agugdee bira darbitullee hin barbaadan. Ijaaf ijatti akkatitti barbaadu. Kanaaf misooma kooriidarii Finfinnee keessatti hojjetamaa ture warri ammallee ilaalcha booddeessaa, ilaalcha isa boodattafaa, ilaalcha isa walooma hin qabne, ilaalcha isa qeenxee qabanii har'allee inuma boo'u. Finfinnee balleessaa jiru, Finfinnee diigaa jiru jedhaniituma dubbatu. Dhaloonni har'aa immoo taajjabuudhaa fi gaazexeessaa caalaa namni waa taajjabu hin jiru. Ilaalchi namooti qaban dhaloonni har'aa barattoonni sadarkaa haayiskuultii yookaan immoo sadarkaa lammaffaarra jiran barattoonni sadarkaa tokkoffaarra jiran Finfinnee keessatti wanti hojjetamaa jiru isaanii fakkate dhaloota boriitii fakkate namooma akka inni giddu galeessa godhate ifaa ifatti sitti himu. Ammayyuu garuu ilaalchi salphaatti hin cabu baay'isee. Seeneffamni salphaattis lafa hin qabatu salphaattis hin cabu. Kanaaf seenessa waloo lafa qabsiisuu irratti dhaloota har'aa sirriitti hubachiisuu si barbaachisa. Ammas kanneen nu dhaggeeffataa jiran maatiin ijoollee isaanii dhaggeeffachuu qabu. Daa'imman dhaggeeffachuu qabu. Seenessa waloo ijaaruu irratti kan akka dhalootaa har'aa yookaan immoo dhaloota boriif biyya kana dhaaluu barbaadu dhaloota biyya kana itti kennuudhaaf nuti deemaa jirru kana si hubatu hin jiru. Kanaaf seeneffama waloo lafa qabsiisuudhaaf dhaloonni har'aa fedhii guddaa qaba. Nuti isa sanaa fi haala mijeessuu fi qabna. Finfinnee keessattis wanti hojjetamaa jiru seenaa kaleessa golgamee jiru seenaa kaleessa dhokataa jiru sanatu gadi ba'ee mul'ataa jira misooma kooriidariitiin. Giddugaleessi magaalaa Finfinnee Piyaassaarraa kaanee yookaan Birbirsa Gooroorraa kaanee hanga 4 kiilootti gaafa dhuftu wanta ilaalaa deemtu waan si gammachiisu. Riqicha seenaatu adda ba'aa jiraama. Riqicha seenaatu agarsiiftu yookaan immoo fuulleedhaan hojjetamee kana fakkaata ilaalii seenaan kee kaleessaa kana fakkaata jedhee dhalootatti agarsiifamaa jira. Naannoo as daalatti 4 kiiloo 5 kiiloo 6 kiiloo hanga ol baatee Inxooxxoo geessuutti illee seenaan Itoophiyaan kaleessa qabdu turte maal akka fakkaatu argaa jirra. Kooriidarii barnootaa kana ilaali. Barnootaan wal qabatee Itoophiyaan kaleessa maal hojjette. Yuunivarsiitiiwwan ijaaraman maal fakkaatu turan. Har'oo kanaaf misoomni kooriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiru kana caalaa ammallee seenaa keenya gadi baasee kan mul'isu akka ta'e wal nama hin gaafachiisu dhaloonni irraallee kanarraa barachuu qaba. Akkuma jette immoo sa'aatiin nu daangessaa waan jiruuf waanuma keessumaa amma misooma kooriidarii gaafa kaasnu hambaalee hojii wal qabsiifne haala guddaa mijeessa.
konkolaataadhaan xiyyaaraan dhufanii amma biyya alaatii konkolaataadhaan deemanii hambaalee kana daawwachuurra haala inni mijeessu miilaan Finfinnee maal akka fakkaattu keessa deemtee bashannana. Qulqullina amma duraan foolii ajaa ture. Haalli sirna dabarsaa waan xuraawaa dhangala'aa kun argitaniittu irruma keessa yaa'aa ture. Ibsaan sararri ibsaa diriiree akka feetee ture. Amma garuu karaa istaandaardi ta'e karaa umurii waggaa dheeraa turuun hojjetamee foolii gaarii si harkisa amma magariisa argita. Abaaboowwan babbareedaa argita. Kaleessa duroo mana qiyaasa jedhamu kan fudhate ciinca achi keessa jiru. Rakkoo achi keessa jiru. Hoolaalte si jibbisiisa keessaa baqadhu si godha. Har'a garuu turistii yoo dhufe Finfinneen idaa akkasii Itoophiyaan idaa akkasii maqaa gaarii biyyaa ijaare. Miilaan keessa deemee dhaqee daawwateetu waan amma miilaan keessa deemee dhaqee gandoota kana yookaan immoo iddoo amma hojjetan kana koriidarii kana itti bashannanaa qilleensa gaarii fudhachaa hambaawwan jennu kana dhaqee daawwata. Koriidariin kanaaf haala mijeessa. Ijoolleen kaleessa iddootti bashannantu taphattuu hin qabne har'a iddootti isheen bashannantu argatteetti. Bakkeewwan bashannanaa hedduutu uumame lafa bal'aatu uumame. Konkolaataa fi namni wal keessa deemee balaa tiraafikaaf saaxilamaa ture. Har'a daandiin namni irra deemu, daandiin saayikiliin irra deemu, daandiin konkolaataa irra deemu adda bahe. Kun istaandaardii ta'e jechuudha. Dhaloota waggaa 100 har'aa yoo dhufe kun achuma jira. Maaliif dhalootaaf seenaa keessee dabartee jechuudha. Kuni waan nama gammachiisuu fi hunduutti gammaduu qabudha waan ta'eef waanuma nama boossu maaliif jijjiiramni gaafa dhufu reezistaansii gaafa gootu gaafa jalqaba inuma dhiiba namni. Nama hunda jijjiiramni boodarra garuu idaa akkasii amma hundumtuu baraa jira. Namni qilleensa gaarii bishaan qulqulluu haala magariisa kana marga magariisa kana argee ittiin gammanne ani yoo diina seexana ta'e malee namni ittiin gammanne jira dheeyyaatu. Hunduu itti gammada. Akkas tureedha. Akkasin seenee jedha hundumtuu. Boodarra isaa gara argaa hojjetame. Jalqaba gaafa diddiigamu garuu xiqqoo ishee mummufachiisu sana funamu. Kanadha kan mul'ate. Kanaaf turistoonni amma baay'ee gara kana dhufuuf haalli qilleensa keenya addunyaarraa adda nu godha. Gaafa Finfinneettu gaafa Itoophiyaattu amma biyyoota akka bakkee Ameerikaa fa'aa kana Awurooppaa kana qaamaan illee dhaquu baanne illee dhaqxeetta cabbii baay'eensa. Sitti qorra. Hankeenya waqtiiwwan arfaniyyuu wal jijjiiruu haala gaariidha. Inni hin ho'a jettullee boonillee isa boonas aduudhaan baay'ee akka Affaar faasii gubee si baqachiisu miti. Qorra hootes immoo akka cabbii yookaan immoo cabbii kan buusu miti. Qilleensa jireenyaaf illee bakka mijataa waan ta'eef biyyoonni addunyaa fuulduratti dhuguma isiniin jedha akkuma amma Yuunaayitid Neeshinii biirooleen dippiloomaatota addunyaas ta'an gamtaa Afrikaa irraa kaasee Finfinnee ta'an bakka jireenya isaanii investoroonni gurguddoo addunyaa Finfinneen yoo akkaataa kanaan miidhagde gamoowwan ijaaraman sadarkaa isaanii eeggatan koriidariin kun haala gaariidhaan cimee gandoota kutaa magaalaa hunda wal ga'ee sirriitti yoo bareede kan keessaa baqatan osoo hin taane kan itti baqatan taati. Bakka jireenyaa filatamtuu taati. Investoroonni hedduun gaafa teessoo isaanii as godhatan turistoonni hedduun gaafa dhufan dhuguma isiniin jedha Itoophiyaan baay'ee filatamtuu. Amma haala qilleensa keenyaa argama keenyaatu mudhii lafarra waan taaneef nu filachiisa. Kanaaf hojiin jalqabame yoo cimeetti fufee biyya keenyaaf fuuldura isheetiif ifaadha jedha. Egaa hambaarraa kaanee hambaan Itoophiyaaf maali? Hariiroo Itoophiyaaf hambaan qaban immoo bu'aan hambaa yoo kunuunsine argannu maali? Jijjiiramaan booda immoo Itoophiyaan hambaa irratti maal hojjettee waan jedhuu fi akka Finfinneettis fidnee misoomni kooriidarii hambaalee Finfinnee keessa jiran beeksisuu fi gurguruu keessatti maal hojjetee kan jedhu kaasnee kan mari'anne kan hanga ammaatii yeroo keessaniif guddaa galatoomaan jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya ardaa gaazexeessitootaa dhimma nuti har'aaf filanne hambaaf Itoophiyaa jennee kaasnee kan hanga ammaa daawwattanidha. Ani Sanyii Taaddasaati, Leensaa Baqqalaa fi Abdiisaa Fufaa waliin ta'uun dhimma kanarratti mari'achaa isin waliin turreerra torbanni dhimma biraan walitti deebina nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaa